Eebanne Sumayyaan hin ajjeefte dhugaa rabbi. Sumayyaan hin ajjeefte qaxii qanxalii kuttee lafa keessa idoo jechuudha. Yoo dhiira taate jette yoo onnee qabaatte yoo dhiira taate kottu bakka hin jiru jetteen gondoriin kottu yoo dhiira taate kottu yoo onnee qabaatte yamaniidha. Itoophiyaa irraa baatee yamanii dhaqxee yamanii irraa baatee Itoophiyaa dhuftee jetteen na barbaacha olii gaddeemtee jetteen mee yoo dhuguma jaalala kiyya qabaatti yoo dhugumaanii anaan na feetee kottu gondoriin jetteen dhiiraa kottu jetteen badii asa idoo ya biyyee na yaadhee sabbaa kalitti dhagaasa idoo hinnaxxamoo hinnaxxugaa amma kaa ki'u jechuun amma kaa gaggabuun jechuun eebanne hinnaqamoon na qoree sa'idoo koo siidhumatte wallaahi raasum siidhumatte naxxamoo kam goota sa'idoo siidhumatte amma reefu jabaa si qabate dhugaa rabbii jaba dubbii jabaa si qabate sa'idoo kun an badee anaa nyaatu Hinnaqin nugusitti haafu lakki qaxiisi kutu jarri hinnaqin maal taate jarri warri gondor kun diina keenya hinnaqin achiin hin bahin dhugaa rabbii maal taate hin qabu hedhiin onne hin qabu hedhiin dhiirummaas hin qabu hedhiin dhugaa kun dhiirummaan fakkaatiin dhugaa rabbii qaxiisi kutuu fi jarri maal taateeti ijoolleen qabattee diina kee gidduu dhexxaati lakki abbaa koo dhiisi haafu isheen on dhufti dhiisi finfinnee gaafa isheen dhuftutu itti araaramta malee amma jara Sumayyaa malee firri keen jiru Sa'iidoo maal taateeti haadhoo koo nan badee qaxiisa kutte dhugaa rabbi amma gaa Sa'iidoon eessa abbaa saaliidha dhugaa rabbi eessuma saaliidha hin jedhiyan yoo dhiira taate kottuu maani nan bifne bar hin amma kaalaa kun hasu amma kaa finfinnee keessa naanna'u dhiisuun hin naquu walumaan laallaka hin naqin hin jedhiyan ilaa lubbuu kee gad maal taateeti yoo lubbuu keetiin jiraatte ijoollee kee jiraachifatta. Annan badi akka jette ani silaa ijoollee keessatti mul'isan ture ani ijoollee keessatti argisiisan ture garuu jette isatti ayyuutti ayyuun odeessite jette cuggaarraa kiyya na laaxxe jette cuggaarraa kiyyatu na gubate jette mata duree irrattis maal jette barreeffatte beektu mana bitadhe na hinaaffaadhaaf dhaxxee bituuf kaate ayyuuni kaameraan ergii cufame guddina goote. Bakka baay'ee dubbatte ayyuun jette mata duree ishee irratti barreeffattee dhufte warroonni dubbistanii beektan yoo dogoggoruu baadhee akkas jedha malee jechuudha ayyuuni sababii keettitu ati waan itti haasofteetu na hamattee waan itti dubbatteetti isheen immoo achas deebitee ana aarsuuf dubbatte. Garuu isheen akka ana ta'e hin beekne kanaafiyyuu haga kana haasofte ayyuu nama waa tokkoyyuu hin beektu waanuma itti haasofte dubbatte waan ta'eef ani sila ijoollee keessatti nagarsiisa jedhee ergin Itoophiyaa gadee alhamdulillah Itoophiyaa keessan jira biyya koo keessan jira wanta sodaadhu wanta ta'u tokkollee hin qabu garuu immoo jechuun ijoollee isaa itti mul'isaa ergin biyya galee jedheetanii garaa muradhee ture garuu viidiyoon ayyuun hojjette ayyuun naa jette sana cuggaarraa kiyyanna gubate kuni ijoollee kee wajjin wal sin agarsiisu hin barbaadu jette ani dheengadde himeen jira bar viidiyoon umarii fi ayyuun ayyuu irratti hojjetan kun Sumayyaa dhostanii ijoollee isaati wajjin adda fagaatee jira Sumayyaan in araaramtu jedhe dubbadde jira namanni dhaggeeffatu malee wallaahi waan dhugaa dubbadha namatu dhaggeeffatu malee ani sirriitti waan dhugaa dubbadha dhugaa rabbi argitanii jirtu kaakuna waan namanni dhaggeeffate nama tokko lama dhaga'uu dandeessu waan tan dubbadhe jechuudha dogoggora guddaa qaba umariin jechuudha ayyuurra goree Sumayyaarra goree dogoggora guddaa dogoggore otoo ayyuutti simeera ta'e jara lachuu gidduu bakka imeera ta'e sila amma kana Sumayyaan aarte Sa'iidoo wajjin waan walirraa fagaatuuf hin qabu jechuudha amma maal jetti isheen ati dhiirummaa agarsiiftee akkamittiin umariin tumsiifte situ tumsiise jechaaniirti bari amma ayyuudhaa fi Sa'iidoodhaan situ tumsiise umariin nama gaariidha baxaamitti nama xuruudha jette bakka umariin nama xuruudha nama gaariidha maalumaaf umarii xuxxani jette balaa busaarti eenyuma isheen umarii reessifte Sa'iidoodhumaaf ayyuu malee namni hin jiru. Ati jaalala yoo naaf qabaatte dhugumatti yoo jaalala anaaf qabaatte gondoriin kottu ette ya biyyeen na nyaadhu na qaare
Innaqin sittaaf dhugaa sittaaf dhiisi. Ijoollee kee gaafa guddate miidiyaa irratti ilaallatta kan kanaachi otuuti Sumayyaa biran ga'initu karaan gondoriin fagoodha bar maal taatanii sin asii seetanii gondoriin fagoodha ijoolleen Oromoo keessa illettu nama maxxaaqiyaa gondor qabu malee seenaa amma fakkeenyaaf Wallaggaadhaa fi Finfinnee gidduu nama maxxaaqiyaa Wallaggaa qabu malee namni Wallaggan seenu bar qaxii kutti ijoolleen keenya illee Wallaggan nama kan biraan seensiftu bar nakarree. Kellaa irratti si qabanii maxxaaqiyaa sarkaa fuudhanii si fattashu. Inni duruu amma immoo baasa. Magaalaa tokko magaalaa biratti yoo dabarte ati maxxaaqiyaa Finfinnee fudhatte Wallagga gabbuuta hin buutu. Naqin qaxiisii kutu dhugaa rabbii qaxiisii kutu hin naqin maal taateeti? Ati amma maxxaaqiyaa Adaamaa fudhattee dhaqxa. Maxxaaqiyaa Gondor hin qabdu. Zariin kee Gondor miti Oromoodha. Qaxiisii kutti jaarfatuutu Sumayyaa biran ga'in godhanii luka keessa cabsanii si gatu Sa'iidoo kodhiisi. Ammati ijoolleedhaaf olii gadi hin fiigini. Ijoollee kee hin argatta. Miidiyaa irratti iyyuu hin argita. Booda dhuftee si barbaadde ijoolleen dhiisi. Ijoolleen jireenya bareedaa keessa jirti. Haadhaa wajjin jirti. Ijoolleen haadhaa wajjin jirtu homaan taatu dhiisi. Ijoolleen haadhaa wajjin jirtu homaan taatu. Amma borii mucaanii ati dhiira miti ati onneen qabdu jetteeni barii Sumayyaan qaxii kuttee nan badee ajjeeftee. Ati dhiira miti ati onneen qabdu onnee qabaatteen dhufta jetteeni. Sanuu jammararra keessa. Amma kana namni maal jedha yoo arge. Inni gaa Sumayyaan akkana naan jettee boru gaashaan xaflatee kaa'ama. Yaa ijoolleetti nammaa dhowwaa Iyyaasuun faana eessartu wabiin faana eessartu. Gurbaa kana gadi hin dhiisinaan naqinaa duukaas. Wal faana sirra shanti warri gondoraasaadhaa. Maal taatanii isin qalbii isaanii maadattu. Namni tokko nama miliyoona meeqaan loluu danda'a. Inni qalbiin akkanaa dhugaa rabbi maal Sumayyaan qaxii kutte maal isa ida'u. Maal abbaan ilmaan keetiiti sumee koo maal taate. Garaan laftuuf. Kottuun jettuun himaa. Finfinneetiin dhuftaati maal fakka kottu jetteen. Kottuun jedhaniin dhugaa maali. Ta'us guyyaa tokko lama wajjin nyaatanii guyyaa tokko lama wajjin ciisanii dagatamtu irraanfatamtu. Maaloo sumee koo dhiisi waamanii. Maal amma kun amma dhiira miti yoo dhiira taate kottu yoo onnee qabaatte kottu gaafa dubartiin jettuun amma inni kan onnee isaa mul'isuuf dhiirummaa isaa mul'isuuf borka ajoo amma viidiyoo kana arge Sa'iidoon maal jedha mataa shir jedha dhugaa rabbi bi'anuu narrifadhe kottu gaafa yoo dhiira taate hin dhufta itteen hiyyamanii dadhe mana bitadhe dadhe anaan mokkorsiidhaaf mana bitadhe bitachuu dadhe ayyuudhaaf bituu dadhe moo anaan maa mokkortaa. Ani ji'a sadii dura maal ta'e? Ani ji'a sadii dura akkana ta'e? Attamitti xiiqinaan qabattaa? Akkamitti anaan mokkorsoo qabattaa? Barri tanaa addattee dhufte har'a. Aartee dhufte bara ija isheerraa boba'aa argitanii jirtu miti. Wallahi aartee dhufte bara isa nama innis maal gochi viidiyoo dhossee waraabee wanniin ta'u maal gochi ooganaa mana sana bituu dhaqee isheen hinaaffaa dhaseetii hinaaffaa ayyuudhaa bituu dhaqeseetii. Maal isa iddoo qote isa dibatteen teessu bara? Booda gaafa dubbiin qabbanaa suutan ta'a suuta dadhee manichaan bitattu amma isheen amma hinaaffaa kan koo ayyuudhaa bituu dhaqeetti. Isa iddoo bishaan obbuufte dhugaa rabbi.